الحمد لله قرو تكو وجيران أولي كشون جرامي أنا شفت ما كيف جيران أولي شيء أكثر جيرانيا بيجنا ما هنا كانامو كابسولا كسيتي gammachuu sumee kootii kana isinis iddoo jirtutti gammadaa jirti anilleen iddoo jirtutti yaa isifaana gammaduufin inshallah dhufee akkasii obbareen keenya keessaafu baay'ee takka galatoomaadha warri rabbi jecha nu jaalatu waan biraa takkaa fi miti warri rabbi qofaaf nu jaalatan baay'ee takka galatoomaadha sababaa nuti islaama taane qofaaf nu jaalachaa jirtanii saniifuu hundi keessanuu baay'ee takka galatoomaadha rabbiin subhaanahu wa ta'ala akka isin rabbi isaa itti nu jaalatan kanatti illee rabbi isin jaalatu baay'ee takka galatoomaadha hedduu tokkaan isin jaaladha hedduu galatoomfadha so sababa Allah haaraa dhalachuun akkasuma wajjin amantii islaamaa qabaadhee sigalee akkasuma dubartii cimtuu fakkeenya namaa taatan harkachuu keessatti baay'ee takkaan gammada so inshallah fakkeenya kiyyaa fi Sumayyaa uume hedduudhaaf akka fakkeenya ta'u inshallah fuulduraaf waa hedduu agartan jeetii yaada garuu gamarmaan du'aa'iin godhuudhaas hin dagatinaadha inshallah hunda keessanuu rabbi isin gammachiisu مالف ربي سبحانه وتعالى دخينا هون جرامي بولتين حالم بريد جودا واحد دراس الوركتي بتعمير جلال دراس الوركتي إجتى كلتي لانديمتي فكينيا فكفرداني بيتانيمي فردي بروان تكسكاني كيف دوب الله سنيف واهم دافو آخر دافيس دنيا دافيس دو برباج سارا سنيف هون دخيسنو بايت كغلطو مادا أنيس جمال مانينجا بيا سويدين الرا يا دانيس وامون دارو يجدا كبجم تو أدم نخيا سمية جيفت دريت يجدا يسولين دبر ساجرا سنيفو هند كيسنو بايت كغلطو مادا وري كلاتين أورد فاجرتن تكشو warningi refu tana tergani troni sani inshallah ko pilinki ko dana makuma la majra akasi barakallahu fikum amma sujudan gara gift drink ni sinda barsa khisafu ara gift drink hada sinke maje sina gafi marsite ya lille sala kaswati fi marsa garuni beytanga biya namadana khisati uyotaka sabti fi al hadamale namne tu yoron qabu خن وافغانيس أكذا سا دبرة هنا رجميني so عندما مالف سمين نجنا جرتي واوندانو ولين جرا so نتندا جامو خناف إن شاء الله جمنمان سمين الحمد لله بقى جمدة سنجا betul mandam رجمتشوران أكذا دبرسات رتي أكذا سا لين يرون وجرا قالوا أرجين ترى باي تكان جمدة وجرا قالوا ترى جمعتوا هناني سارة سفانا كودة چونكا كامان سفرجرا چولي بارو يادان واهندان وان سفرجرو سورين كودة دجيت خليسينه أرمالي درانا سوندن دولا سوان درا فوتي جرتارا Harana sille bertagua kude bertagua atau dalam tiga bertagua asa. Ada gafini tu kisah lah sudah fejara kopai. Inshallah. Sini maralu. Akasi inshallah sujudan cara sifin karena mantana itu fi. Mal dubat dulu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalqa barat alhamdulillah rabbil alamin rabbin hagalatumu maalif jalqa barat alhamdulillah rabbin islam manaf kenne erga islam manaf kenne tamu do ba mana gari jaratama khadini qabu kadino fista kana muslima undafta kas muslimu kana mota undafta abba mana kana naf kenne alhamdulillah finance dan damo rabbin galit isnelle naf kenne hinjira guda galato mada rabbin umre kesan isini faadiricha amalle duaidu manaf goda dan sini jejor bada harra wamba yelle wannan dubbat dun qabu
bakka kiyyaa baabin kiyya narraa dubbatu. Carraa silumaa kan kenna. Har'a baay'ee miira ho'aa wayii keessan jira. Abshir namni yeroon fi gammadee waan haasa'uu fi waan dubbatu addaan hin beeku jaani. So saniif angaruu har'a asirratti haasa'uu danda'a akka durii miti. Maaliif akka ta'e na dhibe? So har'aan tana gaafiidhaanis lukkeen sirraa kaasuu deemaa qophaa'i. Garuu geelonni keessi bira jiru tarii si gargaaran jedhee yaada. Gaafin an gaafatina ani sinin maraarudha. Abshir. So sin gaafadhu abshir akkasii inshallah bareen keenya akka waliigalaatti keessaafuu Sumayyaa akkuma beektanitti hawaasa ani haadha mana kiyyaa haa taatu malee hawaasa islaamaa guddaadhaatu jaalata. So hunda keenyaa waliin nu jaalattanii akkanatti gammadu keessan baay'ee akkana gammachiisa. Kaayoo nutis gara TikTokiitiin dhufne silaa namni gammachuu fi hokkuma dabarsuu gaariidha. Garuu anaaf isiinis kan uummata Oromoo waan taaneef akka tasaa uummata keenya silaa irratti ana gammachuu tana hundaa jechuudha. Amma kallattiidhaan nama kuma sadii xiqqoo malee kallattiin hordofaa jira. Akkasumas Sumayyaa biraas nama baay'ee hordofaa jira. Namootan kan hundaa irra silaa akka keenyaatiin wal agarree iddoo takkatti gammachuu ta'e tana nu waliin qooddatan barbaanna ture. Garuu alhamdulillahi teekinooloojiin guddattee jirti yeroo ammaati. Kanarraa kan keenyaa nutis isin waliin akka qooddataniif akkasitti isaan Sumayyaan faana irraan tana gammachuu isaanii fa bareedaan dabarsaa jiranii. Anilleen isaan cinatti argamuu qaba jeetigaa haala kanaan kan waliin dabarsaa jirru baay'ee takka waan isin jaalannuuf dhugaa dubbachuuf yeroo ammaa keessatti teekinooloojiin akka nama mana takka keessa jiru taatee jirti alhamdulillahi. Amma nama fakkeenya nama kuma sadii amma manni yookiin galmee akkaan guddaatu bari yookamtee 4,000 5,000 kallattiidhaan jechuun garee Sumayyaa biraas namni hedduu jira. So bifa bareedaadhaan haala kanaan akka waliin qooddannu jechuudhaaf ni ifaale malee waan biraatii miti akkasii quba qabaadhaadha. So inshallah keessaafuu uummanni keenya especially warri amantii islaamaa tana jaalattan warri amantii islaamaatiin wareegama qaqqaalii kafalaa jirtan hundi keessanuu jechuudha. Keessaafuu Sumayyaan erga gara keenya dhuftee gara amantii dhugaadhaa gara amantii sirriidhaa gara amantii Rabbii subhaanahu wa ta'aalaa amantii Rabbiin jaalatu erga dhuftee hedduu takka hamileetti horaa turtanii jajjabeessaa turtanii. So akkuma fakkeenya isii kana obboleeyyan keenya kan shamarranii kan dhiiraas haa ta'u hundaa hojjechuudha fakkeenya isii irraa laallatanii Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa wama hunda keessattuu akka nama milkeessu karaan sirrii karaan dhugaadhaa karaa kana ta'uu baranii hundi isaanii fakkeenya guddaa Sumayyaan taatiif jee. Sumayyaan Sumayyuma jechuudha gabaabumatti maybe seenaa Sumayyaa hunda keessatti beektan jeetii yaada. Saniif inshallah ta'ala Sumayyaa fuuldura haadha amma taatu abdii qabna inshallah gaa kanumaan jaa Sumayyaa yaadatti dabaltee jiraate. Wallahi nana yaadannoo itti dabaru hin qabu. Asinan hojjettanii hin jirtanii xumurtanii hin jirtanii irra deebi'ee hunda keessan irra gammaddan isinillee baga gammaddan isin jedha. Isiniin jedhamu yeroo baay'ee gubennaan lolanii. Gaafii si gaafadha. Ifama yeroo tokko ni beektaa yeroo akkanatti gaafii si gaafadha joo yeroo nama interview godhu ni beektaa yeroo miidiyaarra waggoota baay'eef hojjechaa ture yaadadha. Saniif gaafii nama gaafachuu tana baay'een jaalladha. Garuu namni kana gaafii na gaafatu fora hedduudha. So asirratti gaafii si gaafadha akkuma waliigalatti gammachuu har'aa tana mee akkamiin laalta? Maal fakkaatti gammachuun? Wala alhamdulillah kanan eegee olittidha. Baay'een gammadeetiin jira. Kan eegedha olidha. Okay, baay'ee takka galatoomii mee akka waliigalaatti wanni isin jechuu barbaadu shamarran keenyaaf obboleeyyan keenyaaf dhaamsa tokko obbolummaatti mee hoo jiraate gamanumaan carraa si kanneetiin jira.
والله إن جلقة براتي وانتنا نجيتو بربادو تاري بيخا باي تجرا كان منا قصو كمان اللي كان برسيسو كمان اللي قالوا وانا كيسات الحمد لله نجرى قبيت دوا مهندان والله أنت كتب يونا ياده جدو جتان كابو أنا كما كان كودين نجرى قبيت دامالي في تراني كو أماتي في جرينيا كو أمر رجل يونا لالو والبرد في ينفو كرون وننجي وكايساتي تكفارتي وروتا منتا برافو دفانيني ربين توكتما ربي سنابك سو ربين سناغل لجو ربين حقاتي دكانا أدام باسي سنتاغر سيسو إرو توكو جداني دانو سلطاني دبسو داندي مدا ربين كراب يالا تورات سناغل لجو ربين سنكالي تجري دامو جرينيا كيساتي سبرينا ومرفاج سن فكيني يروبا ينامني توكو غرامان تا سلامتي وفتو فتاية إيرا في روجد أمو ويتو جرا garuu abbaa manaas rabbumatu namaaf kenna maaliif jechuudha yeroo baay'ee jedhamudha yoo rabbiif jecha rabbitti amantee waa hunda dhiistee gara amantaa kanaatti fadhuftu ta'e rabbi waan hundaan isin badhaasa ani isaan hin beeku durii isaan tarii na beekullee danda'ani yeroo baay'ee dhiiraaf maaliidhaaf jechoota jedhamu wayitu jira waan ta'eef garuu hunda keessattuun isaanis kinoo asuma jiru namoonni beektan seemaa jirtanii namni tokko amantaatti hodhuuf dhiiraaf hin dhufu dhugaadhaaf dhugafaa rabbiin dhugaa isinitti agarsiisu warroonni amantanii jirtan dammoo rabbi sabri isiniif haa kennu abbaa manaatis haa ta'u maatis haa ta'u waan hunda isaanii tan yeroo dhabullee dandeessanii yeroon booda immoo ni argattanii ni gammaddanii fakkeenyaani yoo fudhannee raanne atiin gijaa lamaa irraa namni tokko na bira jiraachuu baachuu danda'a jireenyi koo jireenya biraa ta'uu danda'a karoora koo karoora biraa ta'uu danda'a har'a garuu rabbiin dammoo yoo gammachuu kanarra jira jechuudha rabbi waan barbaade jira waan ta'eef alhamdulillah waan hundaafuu kanumaafuu rabbiin karaa ijaaratu irratti sinaa qajeelchu obboloota keenya dammoo bultiin godhanneefillee maammada bultii barbaadeefillee rabbiin jaartii gaarii haalaattuu fi haati dammoo jaarsa barbaadduufillee rabbiin jaarsa akka kiyyaa kanaa kennuuf siin jenne moo kan akka kiyyaa kanan jedhe malee. Hayati fufa. Kanaaf nuti halaalan butuu godhadhaa jechuun barbaade. Itti fufa. Okay, baay'ee takka galatoomii mee akka gara biraatiin gaarraan tanaa keessaafuu Sumayyaan fakkeenya dubartoota baay'eetiif akka taatu abdii qabnaa. Keessaafuu jechuudha TikTok irratti an kaniin yeroo dheeraa hojjechaa ture ammallee fuulduraaf sagantaa qabnu sagantaa halal taayilantii dorgommii quraanaa dorgommii walaloo dorgommii nashiidaati ture garuu erga gara atileen dhufte booda erga naafati tokko taane qaama takka eega taane waa hundaanuu jechuudha so namni hedduu gammadanii jiranii waan kanoo karoora kana akka galma ga'uuf yaadne itti qabdu maalime daran kan duraan irra jirtutti inshallah rabbi yoo jedhe isinin cimsa itti mufuuf akka duraan caalaa raayyuu cimtanii argamtanii jechuudha. Oromoon maal jedhanii beekta hoolaan abbaa gaarii qabu dumaala kaayarra fa'aa jedhanii jechuun gaa makmaas keessaaf Oromoon haasoo hunda keessatti ni beekta makmaksaan waa hundaa waliif ibsiti so saniif inshallah keessaafuu warroottan halal taayilantii gara keessaatiin nagaafachaa jirtan bilbiltanii inshallah yeroo dhiyootti akka eegallu gamumaan abdii inshallah abdii akka warroottan isin hubachiisna inshallah saniif gaa akka waliigalaatti sagantaan keenya kana fakkaata haasawaan dhukkeen raakaastee kabajaa kanaaf tapha keessan itti fufaadha tapharraa isin dhaabu biyyaaf na of kolchaadha akkas jaaniimi rakkoon qabu as jiru of kalaas ni jenna waan biraa waan jettan waan nu dhaamtanii qabdanii nastaasa. Wanni jiru wanni biraa dhaamsiin qabu hin jiru akka waliigalaatti keessaaf uummata keenyaaf hundi keessanuu haala hanga addunyaarra jirta jechuudha. Waan bareedaa takka waan seenaa namaa ta'u takka dalaynee addunyaarraa akka deemnu kanuma kan hin dhaamsa dabarsu maaliif hundi keenyaaf jechuudha yeroo ammaa keessatti nama kana maalummaa isaa baruu yoo feete
سيقاله يرو ما تخرا سلبان نما خنا معلومة صابرو دنديسا قالوا صنفوا أكا ولقلات ونجتشو بربادو سينا غاري دليني وان غاري دليني وان دلوني برولينو رابرتو سيقاله إلمون تيني وانو رابرتو دليني الدنيا تان را يودمني هدو بريدادا سينا غاري هادرينو أمنتي تيني رتي هاهو جنو أمنتي تيني رانتنا أنا في سيكاب دينو براتا كنامني كابتن جرتو صنفوا eenyummaa keenya dagachuun qabnu amantii teenya dagachuun qabnu kanaafuu akka qarantaayirattis yeroo teessan hin gubne yeroon alwaqtu kaseefi jaan yeroon hedduu qaaliidha yeroo teenya waan hin taanetti yeroo dheertuu dabarsina yeroo hedduu kanaafuu waan kanarraas inshaallah rabbiin isiniif haa laaffisu anaas tahee isinis tahee haga dandahametti nama nijiraami waa lamaan kana qofa beeku rabbis naa godhu eeysarraa hin dhufe eeysattiin deema waa lamaan kana qofa warra beeku rabbis naa godhu anaas teessis ta'e inshaallah kanumaan jaa gaa Sumayyaa xumureetiin jira gara kiyyaan aniin kun joornaalistiidha ni beektaa fiildiin kiyyaa haasoo kana fixadhu hangammaan duraatti kushan beektaa guruu jana fuuteetiin xiqqoo haasoo dadhabe mareedha soo saniif asumarrattiin xumura duufaa tapha keessan. Ustaaza si gaafii isinii qaban gaafii gaafannu malee jechaa No, asimen jira banan gaafii nama gaafachuu fadha malee gaafii gaafatamuun fadhuun jeemara. Soddaan bilifoon hin taatu isin hin jechaa. Sodaa jennu akka waan jenne fudhachuu. Hayye tuufa. Maafan si gaafadha. Sir inshaallah. Gaatuun gaafattu. Isin gaafadhu. Ishi gaafadhu. Si argadhe. Laa galatuma si argadhe gaafadhu. Soddaatiin isa argadhe. Ayyesh. Akka jedhan yaasa jechuun intaluma ergatan jedhaniirani waan ta'eef anoo jecha isaanii hin fuudha. Jalqaba irratti isidoon kun maqaan keessan eenyudha? Dhalataa eessaadha? Jiraataa eessaadha? Ka jedhudha. Muutuu isaa ibsaafis inshaallah. Egaa hedduu takka galatoomaadha gaafii bareedaa na gaafattee dhugaa dubbachuuf yeroo naaf Sumayyaan waliin dhufnu keessaafuu yeroodhaaf Sumayyaanis online irraa baddee turte anillee badeetiin ture wal fudhattanii walumaan baddanii fakkeenyaaf Sumayyaanis gamasii sooshaal miidiyaa hara baachaa jirtuutu jira kan baachaa turtee jira keessaafuu obboleeyyan keenya hedduu gara amantii islaamaa dhufuudhaaf sochii bal'aa godhaatii turte garuu yeroodhaaf agajjii takkaaf hundi keenyaa wal fudhannee taanee jirra. Saniif inshaallah akka mana hariyaatti akka walitti deemnu abdii qabna. Gaafii isin na gaafatte irratti yooniif isiniif deebine yeroo naaf Sumayyaan dhufnu yeroo guddaan keessa maqaa kiyyan beeytanii. Kanaaf maqaan kiyyaa Bayaan Sheekh Abdi Jaliil, Sheekh Saadiq, Sheekh Ali, Sheekh Adam Elamoo daddachachuuwwan Oromoo seenaa hanga abbuu afur mooshanitti akkasuma deemee jira hanga Oromoo seenutti jechuudha. Kana maqaan kiyyaa Bayaan hin jaama. Maqaa kana baay'ee takkaan jaaladha. Antakkaa maqaa jijjiiradheen beeku. Amma namoonni irra guddaan beektaa tarii amma geerootu mee kasi bira jiru kana yoon gaafadde maqaan isaanii qabiyyaatiif kaasiitu adda adda ta'uu danda'a. Akkasumaa mi wayin qoose? Yaa akkasii antakkaa guyyaa takka maqaa jijjiiradheen beeku. Fakkeenyaaf biyyarraa deemeen ture, biyya Masriitis niin ture, achi wata Suudiinis niin dhufee. Maali makuma kiyyaa wannummaan rakkisanuu na jijjiirsuutti hin dhufne. Alhamdulillahi maqaan kiyyaa Bayaan hin jaama. Garuu kan maatiin kiyyatti na baasanii turan irra guddaatti na waamaa turan Mahamad Bayaanii Bayaan magabaabdumatti jechuudha maqaan kiyya. Ishee gaafii biraatti dhufe. Jiraataa Afrikaadha moo jiraataa Araba keessatti moo jiraataa Awurooppaa keessatti moo jiraataa Ameerikaa keessatti isin jedhanii isin gaafataniirani bara. Namni irra guddaan Suudii waan hin jirutti fakkaata. Gariin gaaf tokkanii yaadadhaa ji'umata akka duraansaa Riyaad bikka tam jirtaa naan jaanii Khaaliin Jidda jirta moo eessa jirtaa naan jaanii maqaan biyyaan hin jiru tun Awurooppaa keessaa Swiidin jaaniini biyya Swiidin jiraadha. Biyya Swiidin jiraadha. Maqaan kun hedduu dhugaa dubbachuuf biyya Masrii nama guddaadha nama umriidhaan lafa ture.
UN jaanii jirti. UN'n biyya Sweden jaamsona kan ta'e beekte yeroo san obboleeyyan keenya biyyoota Arabaa keessatti hedduu takka miidhamaa jiranii mana hidhaa keessatti yeroo sanii isin akkamitti biyya akkana nama hiitee nama cinqutan akkami Suudiin akkanatti jettee UN'n abadan hin fadhu jetteen beekte. So akkasitti sirriitti tasgabbeessanii hubachiisanii biyya tan akka taate hubachiisanii guddoon san dhuftee afaan sirraa hin dhagee waan hedduu nama hojii guddaan nama Suudii isaa yaa Suudii miti Suudiin hin jiraadha akkasii kuba qabadha. Garuu iddoo dhaloota keessanii hojjechaa isinii barreessaa jiran as jalatti hin deebine natti fakkaatan isin nageenya. Iddoo dhaloota kiyyaa himuu ni barbaachisa. Gaaffii dhaabaadha. Okay, gara keetti barreessaa jiranii? Iddoo dhaloota keessanii ibsadha jedhu. Oi, nama 3,000 nama 4,000 deemu warri na bira jiru. Gaaffii takka nan gaafanne. Hordoftoonni na bira jiru jechuudha. Warraan taraatti isin gaafataadha bara. Sodaadhaan ture gaafataa jira. Rakkoon qabu. Sana ol kaanee deebisna. Ani iddoo dhaloota keetii beekuun haalaan barbaachisaadha. Ani godina Harargee bahaa magaalaa Ameerikaa xiqqoo jaamtee beekamte jechuudha. Keessaafuu zamana dheeraadhaaf magaalaa daldala Jimaatiin beekamtu magaalaa Awwadaay achittiin dhaladhee achiin booda gara magaalaa Baharomiyaa magaalaa beekamtu Dirree Dhaawattiin guddadhee barumsa kooti sagata akkachittiin baradhee Dirree Dhaawaa keessatti qoturee garuu Dirree Dhaawaa uummata keessa baadiyyaa keessatti barnoota amantii Islaamaa barachuudhaaf darasummaa waan jaamu takka jiraasan keessa ture. Achiin booda gara biyya Raabihee Finfinnee tanaan qotigaa akkasitti Gondariin matammaadhaan Suudaaniin Masrii dhaqee akkasii bakka. Hayyataat isin dubbadhaaf anuma nagar jireen sirraadha. Wayyoo. Gargaartanii hordoftoonni xiyyaanonni na bira jirtan. Waliin mari'ataa jiranii faamilii gaafatan. Rakkoon qabu gaafadha jechuun of ibsuun uumaa rakkoon qabu. Alhamdulillahi magaalaa seena qabeettuu magaalaa ajaa'ibaa magaalaa Awwadaayitti daradhee keessaafuu magaalaa waa hundaanuu keessaafuu waan ajaa'ibsanitti ta'a. Beete kiristaanii tokko magaalaa keessa jiru jechuudha. Awwadaa jechuun magaalaa seena qabeettiidha. Awwadaa baay'ee takkaan jaaladhaa biyya tiyya. Garuu akkasumatti illee taniin akkaan jaaladhu ammallee dhugaa dubbachuuf biyya yeroon jiru dhaquu hawwaa ture. Shaashamannee ijoolleen saayibban kiyyaa keessaafuu baay'een achi keessa jiraachaa turani. Inni dhaqaasuun jee hawwaa turuu garuu amma nama dirqama tekna nageessoo argadhe. So arsii keessa yeroo dhiyootti inshaallah naafii giifti tureen biyya waliin deddeemnee hambaalee seenaa isiin qabdu hundaafuu akka na daawwachiistu abdiin qaba. Keessaafuu arsiin lafa seenaati. Hayyoota hedduu dhalchitee atileetota hedduu qabdi jechuun akka walii galatti gaa lafa seenaati hundi keessa wani beektanii. Saniif gaa arsoomni qorsoomaa jaanii akkasimi? Akkasiidha. Akkasitti saniif alhamdulillahi jagna arsii argachuu guyyaa baay'ee takkaan gammada. Galatoomaa sodaa kana argachuun hin jedhan. Tadheeraa bar maali hayi? Ishii duraan dursuudhaan assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Egaa Sumayyaan hunduma keenya irratti qaaliidha, guddiidha. Harargeedha, Jimmaa, Arsii, Baalee osoo hin jedhiniin kutaa 11 isaa olii jechuudha. Karaa amantaatiin gahee guddaa taphattee jirti. Amaanaadha si biratti jechuudha. Amaanaa keenya immoo nurkaa fudhachuun egaa fudhattee jirta already. Ammas irra deebinee amaanaa siin jechuu barbaadna. Egaa wallaaluma keenyaatiin jechuudha. Abshir fuullee jira abshir. Amaanaa ta'a nama eegu rabbi naa godhan illeeni.
والغرفتني نما ولي من جنبول رب سنا غدو ما ناجلنا كانوا انتم زي بتفكروا اوكي كافي برات توفي وقباته namun kau kata kalian ni Nah, apa nama kono ga timnya iya garanti ya ama gafi gafadu nanjani gafi gafadu nafi ma. Ida kecil demna ini nama dah. Esas. Okay. Gafi beri dalam mana si gafata? Nah, Si lu fetin jira kagama. aku kawan apa tu nak pedan. Okay. Gafi takas gafada anu gafi senanjete jirta sumayan isa dalate isa guddate namonni heddun gafi kana wani kason de fere guddan sumayan shawada jani garin arsila jani sawan kana metiklen kana wal qabsise akuma guddan khaysafo ganti sodakhiya makakhi imbenu makanki jaina gafacha troneti atile guddan amni ijolle shawada jani garoti aslin ke arsila akodi galati me office metis Maganti kan dia kan undi sana yo turan jinnasya mamu sumaya daswanjama lalu ni ko arsi baha godina arsi baha godina arsi asalla ana duta genda nyare badola arsi baha kasdina kate kanan jara dodamu Amerika ka fakkat donai to marathi chisan jarada mare Amerika fakkat tidak juga Bye berarti rawat. ya, gafi berani kau dah ni. Gafi kau nak kif tadi encerang kan awak? Kalau tu mana gafi tu kesan. Acilen kalau tidak ufte gafi bisa nuji guru kreatif maka ada waktu tu kenyatin pakai segala tomfana. Sudah kena kalau tu. Galato ha buka silada Amma mai are nagar tani dia umbe tani bakka. Nah, rakon kau baru lihat pokok nak kawal alhamdulillah gujan garu gujabre asal baru pokok nak kawal cuba deh. Anu kadang kote. Akata sa alhamdulillah baru pokok nak kawal baru siftani stel. Walin turu dan denya. Sanifit insyaallah balayan kayaknya nama berada affaire gama cutana ak nodin kodatan ni gona dia mati wadi to wala abshir akasi komenti la lungari miti akasi insyaallah balayan kayaknya untuk kaisanu bayat kagalato mala bayat kodpada ويوما باية تقول فارس الجنة أوكي سمية توفى تابعك شيء توفى Silbara busna kau. أما أول ما جرى بر Yani bewanan sini tas benda jala bare bar. Nah, susi jami sini. ترى خفلت ده Wala naraka balatani. Abshir sini dinsa. Maafan buasa. بلين كينيا كوبي لينكي كورادا أبشر نديفس إن شاء الله ما نتكون نديفسنا إسانيس إسينيس جيروت جيروت سيو جين جمدا جلتي سنيف إن شاء الله